kabajamtoota hordoftoota TV kanaan nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Attam jirtu nagaan waaqayyoo mana keessan jireenya keessan dhuunfatu. Sagantaa keenya maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqayyo tokkoon jalqabneerra. Ganama kana luba gaaddisaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Baga nagaan dhuftan luba. Baga nagaan nu eddanii. Ameen. Maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Isinillee saba waaqayyoo baga nagaadhaan dhuftanii sagantaa kana sheerii gochuu hin irraanfatina. Jaalala waaqayyoon isin gaafannaa. Isinillee baga nagaadhaan dhuftanii mee yeroo keenya waaqayyootti dabarsinee laannaa waaqayyo akka nutti dubbatuufi. Yaa waaqayyo abbaa keenyaa gooftaa keenyaa baay'ifnee guddifnee si galateeffannaa. Nagaaf fayyaadhaan yaa waaqayyo guyyaa keenyaaf halkan keenyatti darbitee araara kee nuu baay'iftee tola keef arjummaa keetiin carraa jireenyaa nuuf kennitee yaa gooftaa koo bobaa kee jalatti nu qabattee yeroo kanaan waan nu ga'atteef galanni ulfinni hoo qubaan saganni illee siif haa ta'u. Waaqa keenyaa gooftaa keenyaa maqaa kootiin tokkos lamas taatanii lafasii walitti qabamtaniittan isin gidduutti nan argama akkuma jette. Ati gidduu keenya jirtaa fagoodhaa si waamna miti. Bantiin waaqaa nurratti banamu yeroo kana. Ibiddi hafuura qulqulluu garbicha kee irra bu'ee afaan godhattee ittiin dubbachuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Barsiisaa gaariin si gooftaa koo dubbiin si biraa ta'e nuuf haa dhufu gooftaa. Tokkoon keenya fuula kee dura kan jirru kun dubbii kee dhageenyee akka ittiin jiraannu dubbii kee dhageenyee akka ittiin tarkaanfannuuf yaa abbaa ayyaana kee waaqarraa nuuf kennu. Dhageenyee hojiirra akka oolchinuuf nu gargaara. Akka nuyi dhageenye akka nuyi hojiirra nu oolchine akka namni hin fayyine akka namni ni qabne kan godhu yaa waaqayyo amantiidhaan dubbii kee dhaga'uudhaan akka hin jiraanne kan godhu kan nu lolu gufuu kan nutti ta'u maqaa Iyesuus Kiristoosiin hidhamee gara Siyoonitti kan darbatame haa ta'u. Maqaa Iyesuus Kiristoos jiru hundumaatti abidda kee kan nyaatame haa ta'u. Yeroon kun kan keeti yaa waaqayyo nuyis kan keeti. Meeshaan kunis kan keeti atitti dhimma bahi hunda isaatti hunduma isaarratti mul'adhu ololol jedhe ati nuyi gadi jenna maqaa Iyesuus Kiristoosiin si kadhanne ameen. Maqaa waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Amma gara faarfannaadhaan waaqeffanna. Kambafte gatiko galani kenu maniko kanemu si galate fata si galate fata si galate fata Galaniko danu da sif galaniko danu da Foni flubuko akambanef galgaliko kusado sif galatako sinano kale igan situ gidunaf gale bararteta foni flubuko akambanef galgaliko kusado sif galatako
kooti qabda waaqa fayyina koo iddoon solana galata kee gure waaqa fayyina koo qindeesseensiif kennaa keessa kooti qabda waaqa fayyina koo iddoon solana galata kee gure waaqa fayyina koo qindeesseensiif kennaa si galateeffadha si galateeffadha si galateeffadha siif galanni koo danuu danuudha siif galanni koo danuu danuudha siif galanni koo danuu danuudha siif galanni koo danuu danuudha. Waaqayyo maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Galanni keenya Waaqayyoof danuu danuudha. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Faarfattoota kana Waaqayyo dachaa dachaa isaan eebbisu jenna. Amma gara dubbii sagalee Waaqayyootti darbinaa. Lubaa isiniif hafuura qulqulluuf hin gadhiisaa itti darbaa eebbifamaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Ameen. Waaqayyoo nu gargaaree torbanoota darban kana keessatti nu wajjin ta'ee arras galataan akka nuun fuula isaatti dhiyaannuuf carraa kana sanuuf kenne galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Hordoftootaaf televezyiinii TV kanaan hunduma keessanii lafa jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Egaa kadhanneerraa Waaqayyoon faarfannaadhaan waaqeffanneerraa obboloota waaqeffachiisan Waaqayyo isaan eebbisu. Torban darbee mata duree hojii waldaa kiristiyaanaa jedhu walii wajjin ilaalaa turre. Hojii waldaa kiristiyaanaa inni jalqabaa ergama isa guddaa galmaan ga'uudha. Ergama isa guddaa galmaan ga'uudha. Ergamni inni guddaan immoo wangeelaa mootummaa Kiristoos lallabuudha. Ergamni guddaan gooftaan nutti kennee deemee wangeelaa mootummaa Kiristoos lallabuudha. Wangeela lallabuun maal jechuudha isa jedhu tuqaa 3 ilaallee tokkoffaa dhaquu qabaa, deemuu qabaa, deemuun nurra jira, dhaquun nurra jira jennee lammaffaa eessa dhannaa yommuu dhannu maal lallabna jennee yommuu dhannu wangeeluma lallabna. Kan nama geeddaru wangeelaa, kan nama jijjiiru wangeelaa. Wangeelli immoo waa'ee Yesuus Kiristoos, waa'ee isa du'ee isa du'aa ka'ee dhugaa ba'uudha malee waan biraa hin qabu isa jedhu ilaalleerraa. Eenyutti immoo lallabna? Namoota namannetti lallabna. Maaliif lallabnaa? Namoonni gooftaa fudhatanii akka isaan fayyan lallabnaa isa jedhu wajjin ilaalle. Har'a immoo kan nuti fuunee ilaallu wangeelli guutuu kan inni ta'u immoo namoonni yommuu isaan duuka buutuu ta'anidha. Wangeelli yookaan ergamni inni guddaa galma ga'eera, bakka ga'eera, taargeetti barbaade rukuteera kan nuun jennu namoonni yeroo isaan gooftaa fudhatan duwwaa miti, yeroo isaan amanan duwwaa miti, yeroo isaan dhufanii gara waldaa kiristiyaanaatti dabalaman qofa miti. Ergamni inni guddaan galma ga'eera kan nuun jennu namoonni yommuu isaan duuka buutuu Kiristoos Iyesuus ta'uu danda'anidha. Duuka buutuu gochuu, duuka buutuu ta'uu jechuun maal jechuudha? Kana walii wajjin baranna. Duuka buutuu ta'uun, duuka buutuu jechuun maal jechuudha? Duuka buutuu jechuun jireenyaaf barsiisaa gaggeessaa isaa kan fudhatuuf
kan hordofu jechuudha. Duuka buutuu jechuun jireenya barsiisaa isaa isa kan hordofu duukaa kan bu'u jechuudha. Duuka buutuu jechuun duuka buutuun yeroo baay'ee barsiisaa isaa wajjin kan dabarsu kan jiraatuuf hojiin hojjetu ta'uu qaba. Duuka buutuun ilaasa kanarra deebi'a. Duuka buutuun yeroo isaa baay'ee barsiisaa wajjin kan dabarsu kan jiraatuuf hojiin barsiisaa isaa kan isaa ta'uu qaba. Duuka buutuun bartuun footokoppii barsiisaa isaatiiti. Duuka buutuun tokko bartuun tokko fakkiin isaanii guddaan barsiisaa isaa sana yaadisaa, gochisaa, ilaalchisaa, fedhisaa, barsiisisaa, barsiisaa isaa fakkaata. Barsiisaa isaa fakkaata. Phaawulos akkas jedha. Qorontos duraa boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irraa egaa akkuman fakkeenya Kiristoos fudhadhee isin immoo fakkeenya koo fudhadhaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ani akkuman Kiristoosiin fakkaadhe isinis na fakkaadhaa jedha warra isa hordofanii. Duuka buutuun bartuun barsiisaa isaa fakkaachuutu irra jira wanta ta'eef. Qorontosuma duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 16 irraas akkas jedha. Kanaaf fakkeenya koo akka fudhattaniifan isin kadhadhaa. Amantootaan akkas jedha. Warra isa hordofaniin duuka buutotaan akkas jedha Phaawulos fakkeenya koo fudhadhaa. Duuka buutuu jechuun bartuusaa kan fakkaatu, bartuusaa kan hordofu, yeroo isaa baay'ee barsiisaa isaa wajjin kan dabarsu jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaa yeroo duuka buutuu isaan godhee cal jedhee miti. Cal jedhee miti. Duuka buutuu erga ta'anii booddee bartoonni gooftaa erga duuka buutuu ta'anii booddee bartoonni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos barsiisi isaanii barsiisa Yesuus ture. Ergamni isaanii ergama Yesuus ture. Ilaalchi isaanii ilaalcha Yesuus ture. Jireenyi isaanii jireenya Yesuusiin fakkaatu qabu turan. Bartoonni gooftaa erga duuka buutuu hordoftuu ta'anii booddee kan isaan irraa mul'achaa ture barsiisi isaanii barsiisa Yesuus. Ergamni isaanii ergama Yesuus. Ilaalchi isaanii ilaalcha Yesuus. Jireenyi isaanii jireenya Yesuusiin fakkaata ture. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ergama isaa isa guddaa kana yemmuu itti kennu isaan irratti amantaa qaba. Kanaaf gooftaan ergama isa guddaa kana ergaa isa guddaa kana yemmuu itti kennu amantaa guddaa irratti qaba. Akka isaan galmaan ga'an, akka isaan fiixaan baasan, hojii itti kenname kan, itti gaafatama itti kenname kan, ergama itti kenname kan bakkaan ga'u akka isaan danda'an, fiixaan baasuu akka isaan danda'anii Yesuus Kiristoos amantaa guddaa bartoota isaarraa qaba. Duuka buutota isaarraa qaba. Nuyi har'a warri dura buunee geggeessinu hojii waldaa kiristiyaanaa hojjennu duuka buutota attamii horachaa jirra. Hordoftoota attamii horachaa jirra. Duuka buutuu jechuun hojii gooftaa isaa nama hojjetuuf nama raawwatu jechuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Duuka buutuu jechuun hojii gooftaa isaa nama hojjetu. Hojii gooftaa isaa nama raawwatu jechuudha. Bara kana keessa warra hojii gooftaa hojjetan, warra hojii isaa raawwatan akka taanuuf Waaqayyo hunduma keenyaaf iyyuu ayyaana isaa baay'isu. Ameen. Hojiin keenya galma ga'eera kan nuyi jennu yeroo duuka buutuu goonuu jechuudha. Yemmuu namoonni amanan qofa miti, yemmuu namoonni gara gooftaa dhufan qofa miti. Yemmuu namoonni gooftaa Yesuus Kiristoosiin gooftaa jireenya isaanii godhatan qofa miti. Kun isa jalqabaati. Hojiin keenya, ergamni keenya bakka ga'eera kan nuun jennu yoom beektuu firoota koo yeroo namoonni duuka buutuu ta'uu danda'anidha. Namoonni har'a mana Waaqayyoo keessa jiran, waldaa kiristiyaanaa keessa jiran, amantoonni bara kana keessa jiran mee dhaabannee of gaafannu geggeessitoonni waldaa, dura buutonni waldaa, warri hojii Waaqayyoo hojjennu kuni duuka buutuu ta'aniiru. Bartuu dhugaa ta'aniiru. Jireenyi isaanii
barsiisi isaanii, ilaalchi isaanii Yesuusin fakkaata. Adeemsi isaanii Yesuusin fakkaata. Kun hojii nu afudha. Hojii nu afudha kun. Hojii irratti hojjechuu qabnudha kun. Hojii hunduma keenya eeggatudha kun jara keenya. Duuka buutuu gochuu danda'u. Bartuu dhugaa gochuu danda'u. Waaqayyo nu gargaaru. Ameen. Fatama guddaan nurra jira. Paasteroon, luboon, hojjetoonni wangeelaa karaa garaa geggeessitoon mana waaqayyoo keessa kan deddeebinu wangeela labsuu namoonni dhufanii mana waaqayyootti dabalamuu isaanii, amanuu isaanii, gooftaa fudhachuu isaanii qofatti quufnee taa'uu hin qabnu. Duuka buutu Kiristoos bartuu Yesuus akka isaan ta'an gargaaruu qabna. Duuka buutuu gochuun, duuka buutuu ta'uun maal jechuudha? Duuka buutuu gochuuniif ta'uun ilaa gallachuutan dubbadha. Ta'uunis gochuunis tokkoffaa aboo waaqummaa fudhachuu fi hubachuuf shaakaluudha. Duuka buutuu ta'uuniif gochuun aboo waaqummaa fudhachuu, hubachuu, shaakaluu, መለኮታዊ ስልጣን መቀበል፣ መረዳት፣ መለማመድ። namni duuka buutuu yommuu ta'u aboo waaqummaa fudhata. Akka kana fudhate moo hubachuu qaba. Kanammoo shaakaluu qaba. Duuka buutoonni Yesuus Kiristoos gochuuf, duuka buutuu Kiristoos Yesuus gochuuf jalqaba duuka buutuu ta'utu nurra jira nuyyuu. Namoota duuka buutuu Yesuus Kiristoos gochuudhaaf jalqaba nuyyuu duuka buutuu Kiristoos ta'utu nurraa eegama. Bartoonni gooftaa warra kaan duuka buutuu gochuuf aboo qabu turan. Warra kaan duuka buutuu gochuudhaaf bartoonni gooftaa aboo qabu. Duuka buutummaan bakka bu'umsa fudhachuudha. Sinif agalu bakka bu'umsa aboo fudhachuudha. Aboo waaqummaa fudhanne kana moo aboo waaqummaa fudhanne kanaan immoo duuka buutuu gochuutu nurra jira. Akkas jedhe aboo fudhachuudha jaranala. Wangeela Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 1 Yesuus akkas jedhe. Yesuus bartoota 12 ofitti waamee hafuurota xuraa'oota akka isaan baasaniif, dhukkubatti dhibee hundumaatti akka fayyisaniif aboo isaaniif kenne. Aboo waaqummaa fudhachuu jechuun isa kanadha. Yesuus bartoota 12 ofitti waamee hafuura xuraa'aa akka isaan baasaniif, dhukkubfata dhibee garagaraatti akka fayyisaniif maal godhe? Aboo isaaniif kenne. Wangeela Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 1 gubbaarraas akkas jedhe. Duuka buutummaan inni jalqabaa aboo fudhachuu, akka fudhatan hubachuu, isa shaakalu abootu nuuf kenname waan ta'eef akkas jedhe. Yesuus bartoota 12 ofitti waamee seexanoota baasaniif, dhukkubsattoota fayyisaniif humnaaf aboo isaaniif kenne. Maal kenneef Yesuus? Seexanoota baasaniif, hafuurota aboota baasaniif, dhukkubsattoota fayyisaniif aboo isaaniif kenne. Kanaaf egaa nama tokko duuka buutuu gochuu jechuun maal jechuudha? Aboo waaqummaa fudhachuusa, hubachuusa, akka inni shaakalu gochuu danda'utu nurra jira. Duuka buutummaan aboodha. Aboo kanatti fayyadamaa. Aboo kanatti gargaaramaa. Aboo kanatti maayii ba'a. Aboon kun nuuf kennameera. Ameen. Galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Lammaffaa duuka buutuu gochuun, duuka buutuu ta'uu jechuun maal jechuudha? Duuka buutuu gochuun, duuka buutuu ta'uu maal jechuudha? Dhalaa kanas na dhagaa. Jireenya waaqayyoof kenname akka isaan qabaataniif gargaaru. Nu haa gargaaru. Ameen. Jireenya waaqayyoof kenname, jireenya gooftaaf kenname akka isaan qabaataniif gargaaru jechuudha. Lubbuu haaraa dhufan kun, namoonni haaraa dhufan kun wangeela mootummaa Kiristoos dhaga'anii warri amanan kuni duuka buutuu gochuun maal jechuudha? Jireenya waaqayyoof kenname.
ለእግዚአብሔር የተሰጠ ሕይወት እንዲኖራቸው መርዳት ነው። ጅሬኛ waaqayyoof kenname akka isaan qabaatan. Jireenyi waaqayyoof kenname moo jireenya fakkeenya ta'u. Obbolootota saba waaqayyoo karaa kana dubbii waaqayyoo na dhaga'aa kan jirtan jireenyi duuka buutummaa jireenya murtoodha. Murtoo gaafata. Gooftaa duukaa bu'uudhaaf murteeffachuu mawassan. Duuka buutummaan salphaa miti. Murtoo nama gaafata. Biyya lafaa galuudhaaf, hojii seexanaa galuudhaaf, hojii foonii galuudhaaf, addunyaa kana galuudhaaf murtoo nama gaafata. Jireenya waaqayyoof kenname qabaachuudhaaf murtoo nama gaafata. Jireenyi duuka buutummaa jireenya murtooti. Eebba kanan si eebbisa. Nama murteeffatee gooftaa duukaa bu'e waaqayyo si haa godhu, naa godhu, nu haa godhu. Ameen. Murteeffatee, muratee, kutatee nama gooftaa duukaa bu'u. Jireenyi duuka buutummaa jireenya murtoo gaafata wanta ta'eef akkas jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeeluma Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 57 kaasee nan dubbisa. Meen dubbifan dubbisaa dubbii waaqayyoo attamitti Yesuus duukaa bu'u. Waa'ee Yesuus duukaa bu'uun dubbachaa jira. Attamitti Yesuus duukaa bu'u. Ituu isaan karaarraa deemaa jiranii namni tokko iddoo kamillee yoo dhatte si duukaan bu'a jedhee Yesuusitti hime. Si duukaan bu'aa. Yesuus immoo waangoonni boolla qabu. Simbirroonni mannee qabu. Ilmi namaa garuu iddootti mataa isaa hirkifatu hin qabu jedhe. Si duukaan bu'aa jedhe kun. Innaa Yesuus akkas jedhe. Waangoonni boolla qabu. Simbirroonni mannee qabu. Ilmi namaa garuu iddootti mataa isaa hirkifatu hin qabu. Hin dandeessaa. Hin murteeffattaa jechuusaati. Namni bira tokko immoo na duukaa bu'i jedhe. Inni garuu haa ta'u yaa gooftaa garuu dura dhaqeen abbaa koo awwaalladhaa jedhee si kadhadhaa jedhe. Yesuus immoo deebisee warri du'an dhiisi du'aan du'aa isaa awwaallatu ati garuu dhaqi mootummaa waaqayyooti iddoo hundumaatti lallabi. Inni isa kanaan immoo na duukaa bu'e. Yemmus namichi akkas jedhe tole si duukaan bu'a garuu dura dhaqeen abbaa koo awwaalladhee dhufennaan dhiisi du'aan du'aa isaa awwaallatu ati garuu dhaqi mootummaa waaqayyo lallabi mootummaa waaqayyo labsi. Duuka buutummaan murtoo gaafata. Murtoo nama gaafata jedhana waan salphaa miti. Inni sadaffaa immoo akkas jedhe. Ergasii immoo namni biraa tokko yaadu gooftaa si duukaa akkam buutti si duukaa gara dhaqu mana kootti akkan deemuuf sin kadhadhaa jedhe. Yesuus immoo eenyullee ordaa qabatee booddee isaa hin qotu. Akkasuma namni kana fakkaatu hojii mootummaa waaqayyoo keessatti hin ta'u jedhe. Namni ordaa qabatee booddee isaa ilaalaa hin qotu jedhe. Namni akkasii hojii mootummaa waaqayyoof hin ta'u. Duuka buutuu ta'uunis duuka buutuu gochuunis murtoo nama gaafata jiran. Jireenya murteeffatee gooftaa duukaa deemu, gooftaa duukaa bu'u, gooftaa hordofu, gooftaa fakkaatu, gooftaaf kenname akka qabaannuuf waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Ameen. Murtoon keenya moo ilaasa kana murtoon keenya moo si'a tokkoof yeroo hundumaaf guyyaa guyyaan ta'uu qaba. Si'a tokko murteeffannaa kan yeroo hundumaati kan guyyaa guyyaati gooftaa duukaa bu'uun. Ameen. Irraan deebi'eera. Si'a tokko murteeffanna kan gooftaa ta'uudhaaf, gooftaaf of laachuudhaaf, gooftaa duukaa faana isaa duukaa adeemuudhaaf. Kun immoo kanuma yeroo hundumaati. Kanuma yeroo hundumaati.
kan guyyaa guyyaatis. Kanaaf jireenyi duuka buutu jireenya murtoo nama gaafata. Kiristoosiif jiraachuuf, Kiristoosiin fakkaachuuf, Kiristoosiif fakkaatanii darbuudhaaf murteeffachuu nu haa gargaaru. Ameen. Si haa gargaaru. Hunduma keenya haa gargaaru. Warra tajaajilnus, warra tajaajilamnus gooftaa fakkaannee, gooftaaf of laannee, gooftaa kanaaf jireenya keenya aarsaa goonee akka dabarruuf Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Ameen. Duuka buutuu jechuun jireenya Waaqayyoof kenname akka isaan qabaataniif gargaarudha. Jireenya Waaqayyoof kenname. Namatti tola kun Waaqayyoof kennamu. Jireenya keenya kana aarsaa jiraataa goonee Waaqayyoof laachuu. Ameen. Duuka buutuun kana nama gaafata. Sadaffaa duuka buutuu gochuun, duuka buutuu ta'uu jechuun maal jechuudha? Waa'ee duuka buutummaan dubbachaa jira. Maal jechuudha? Abboomamuu barsiisuudha. Abboomamuu. Obboloottotaa, saba gooftaa, hojjetoota Waaqayyoo karaa nuun itti namoota duuka buutuu goonu maalinni barsiisu. Yesuus Kiristoos hin lallabas, hin barsiisas, dinqiis, milikkita garaagaraa hin agarsiisa ture. Yoo ilaaltan yeroo isaa dheeraa Yesuus barsiisa irratti dabarsa. Bara keenya kana amma kan dhibe, bara keenya kana keessa amma baay'inaan mul'achaa kan hin jirre maa inni barsiisi gadi bu'aa jira, barsiisi badaa jira. Namnis badaa barsiisa barbaadaa jaallachaa fudhachaa hin jiru. Yesuus Kiristoos garuu yeroo isaa dheeraa kan inni irratti dabarsaa ture, kan inni irratti invest gochaa ture, hin barsiisa ture. Karaa nuti namoota duuka buutuu goonuu barsiisuu danda'utu nurra jira. Mee wangeela Maatiyos ilaalaa boqonnaa 5 amma 7 mata duree garaagaraa irratti Yesuus namoonni baay'een gara isaa yemmuu dhufan yemmuu arge, ummati baay'een gara isaa dhufan yemmuu arge, Yesuus Kiristoos barsiisaan afaan isaa saaqate. Karaa nuti duuka buutuu goonu tokko maal barsiisu, sagalee Waaqayyoo barsiisu, wangeela barsiisu, mata duree garaagaraa irratti amantoota keenya leenjisu, barsiisu. Garaagarummaanii barsiisaaf lallaba gidduu jiru. Bifa barsiisaan qophaa'e. Lallabaaf barsiisa gidduu jiru. Lallabni namoota hin amanne ilaallata. Lallabni namoota hin amanne ilaallata. Barsiisni amantoota duuka buutuu gochuuf nu gargaara. Lallabni kan warra hin amanneeti. Barsiisni garuu amantoota warra amanan, warra gara gooftaa dhufan, warra ergaa isa guddaa kana dhaga'anii laphee isaanii Waaqayyoof kennan ilaallata. Kanaaf namoonni akka isaan amananiif qofa utuu hin taane akka isaan duuka buutuu ta'anii barsiisuu qabnu. Hello. Ergamni guddaan galma geera kan inni jennu yeroo kana namoonni akka isaan amanan duwwaa miti. Amma bara kana yeroo namoonni amanan baay'ee gammanna, baay'ee nutti tola, baay'ee burraaqira, baay'ee mana Waaqayyootti dabalamaniiru, gooftaa fudhataniiru, warra akkasiitu ana miidiyaa irra waan jiru maqaa isaa dhaa'uu nan barbaachisu. Garuu warri dhufan kun ammam duuka buutuu Kiristoos Yesuus ta'anii jiru. Ammam bartuu ta'anii jiru. Ammam gooftaa kana duuka bu'aa jiru. Akkasaan abboommii isaa eeganiif barsiisuu qabna. Akkeeda Yesuus ergaa isa guddaa kana yemmuutti laata. Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 20 irraa dubbifna jiran ajaja gooftaan nuuf kennee deeme, abboommii gooftaan nuuf kennee deeme, qajeelfama gooftaan nuuf kennee deeme caqasuu qabna, hordofuu qabna, duukaa bu'uu qabna. Akkeeda Yesuus ergama isa guddaa yemmuu isaanitti laata lakkoofsa 20 irraa waanan isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisaa. Galanni isaaf haa ta'u. Waanan isin abboome dhaqaatti dhugaa ba'aa,
hunduma amansiisaa cuuphaa erga jedhee booddee ilaalan dubbisa. Gooftummaan hunduu waaqarratti lafarratti anaaf kennameera. Egaa dhaqaa maqaa Abbaat kan Ilmaat kan Hafuura Qulqulluutti isaan cuubuudhaan saba hundumaa bartuu koo godhaa. Maal godhaa? Bartuu godhaa. Duuka buutuu koo godhaa. Kanamoo akkamitti gootu? Waanan isin abboome hundumaas barsiisaa. Kan duuka buutuu goonu tokko maayin barsiisu wangeel sagalee Waaqayyoo mata duree garagaraa irratti barsiisu. Maalidha? Namoonni akka isaan eeganiif kan nuyi barsiisuu qabnu. Maal barsiifna? Barsiisonni na dhagaa, lallaboonni na dhagaa, dubbii Waaqayyoon isinitti himeera. Luboonni dhagaa, paastoroonni dhagaa, gaggeessitoonni waldaa dhagaa, karaa garagaraa hojii Waaqayyoo bara kana keessa kan hojjetan mee dhagaa. Maal barsiisuu qabna? Waa'ee ma eebbifamuu duwwaa, waa'ee ma guddachuu duwwaa, waa'ee ma darbuu fi duwwaa, waa'ee ma mijachuu fi duwwaa barsiisuu qabna. Maal barsiifna? Isaa wajjin rakkina akka isaan fudhataniif barsiifna. Gooftaa wajjin rakkina akka isaan fudhataniif, biyyi lafaa rakkina akka isheen qabdu, Yesuus wajjin deemuun rakkina akka inni qabu, qorumsa akka inni qabu, lola akka inni qabu, gidiraa akka inni qabu. Yeroo hundumaa comfort zone duwwaa akka hin taane, mijataa duwwaa akka hin taane, eebba duwwaa akka hin taane, blessing duwwaa akka hin taane, rakkinnis akka jiru, ari'atannis akka jiru barsiisuu qabna kan. Amanaan bara si'anaa rakkinni akka jiru hin beeku. Rakkina dhaga'uus hin barbaadu. Rakkina hirmaachuus hin barbaadu. Qorumsas hin barbaadu. Akka isaan isa fakkaataniif barsiisu. Gooftaa akka isaan fakkaatan. Yesuusin akka fakkaatan. Ani Kiristoosin akka fakkaadhu. Ifam. Kiristoosin akka fakkaadhu na fakkaadha akkuma jedhu. Hojiidhaan gooftaa akka isaan fakkaataniif. Amantiin hojii malee du'aa. Hojii malee du'aa. Amantii keenya kana, fayyina keenya kana hojiidhaan mul'isuu qabna. Hojiidhaan agarsiisuu qabna. Hojiin keenya maal fakkaata? Meeroo kana taa'ee ilaalame pheenxee durii jedhama. Pheenxeen durii amanamaadha. Pheenxeen durii Waaqayyoof jiraata. Pheenxeen durii gowwoomsaan beeku. Pheenxeen ammaa garuu isa warri Finfinnee kan akkas jedhu araadaa pheenxee. Araadaa pheenxee. Araadaa pheenxee ta'uu qabu. Tokkummaa akka qabaataniif barsiisu. Tokkummaa akkasiin qabaattuuf waldaan amantootaa tokkummaan jiraam. Tokkummaa qabnaam. Nuyi akka taane, nuyi tokko akka taane Yesuus kadhata isaa sadumaa himu kadhata. Warra tinaaf laatte kun tokko akka taaniif sin kadhadhaa. Tokkummaa barsiisu. Maal barsiifna? Wal baachuu, wal danda'uu, waliif dhiisuu, wal jajjabeessuu, ija hafuuraa akka isaan qabaatan, qulqullummaatti akka jiraatan, fakkeenya akka ta'an, dhufakaatu akka ta'aniif wanta kana fakkaatu kuni mata duree mataa isaa danda'edha. Barsiisuu. Hirrinni guddaan bara keenya keessa jiru tokko isa kana jiran. Barsiisuu. Maal jedha Yesuus? Waan ani isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisaa. Karaa balbalanaa baname kanaa carraanaa laatame kanaa anammanaaf danda'ame arras irra deebi'een dubbadha. Gatii baasee yeroo koo laadhee barsiisuuttan jira waan Waaqayyo na hubachiise. Maaliif namoonni duuka buutu akka isaan ta'aniif? Jireenyi duuka buutummaa jireenya abboomamuudha. Jireenyi duuka buutummaa jireenya abboomamuudha. Baftoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gooftaa isaaniif hin abboomamu turan. Nu agargaa hin abboomamu. Ofiis abboomamaa warri kaanis akka isaan abboomamaniif hin gargaaru turan. Yeroo tokko nuyi warrumti mataa taanee jirru, warrumti dura taanee jirru, warrumti waldaa geggeessinu, warrumti waldaa keessatti maqaa garagaraa qabnu nuyiyyuu yeroo nuti fakkeenya gadhee namootaaf taanutu jira. Erga isaaniiti kan jedhanii gufatan baay'eetu jira. Nu ilaalanii kan gufatan baay'eetu jira. Omaan jedhan waan baay'ee. Omaan jedhan.
Maal kun rakkina maalii qaba? Nama tokko gufachiisurraa dhagaan daakuu jedhaminiire morma isaatti hidhamee tuujjuba keessa ituu buufamee wayyaaf. Warra lubootaa, ya warra raajotaa, ya warra mul'ata hinnu, ya warra tajaajilli jireenya duwwaa miti, buddeena duwwaa miti, biizineesii duwwaa miti, maqaa qabaachuu duwwaa miti. Namoonni nu ilaalanii gufatu taanaan nuuf wayyoo, siif wayyoo, naaf wayyoo. Galaana tuujjuba keessa ituu buufameef wayya jedhe Yesuus. Jireenyi duuka buutummaa jireenya abboomamuudha. Kanaaf namoonni akka isaan amanan duwwaaf wangeela lallabna miti. Akka isaan dhufanii mana guutan duwwaaf wangeela lallabna miti. Akka isaan dhufanii mana guutanii alanuu guutan duwwaadhaaf wangeela lallabna miti. Namoonni duuka buutuu Kiristoos Iyesuus bartuu Iyesuus Kiristoos akka isaan ta'an gochuudha. Tokko dabaleen isarraa gabaabsa. Duuka buutuu ta'uu jechuun maal jechuudha? Itti gaafatama fudhuu yookiis itti gaafatama baachuu danda'udha. Nama tokko yommuu duuka buutuu goon, yommuu duuka buutuu taanu itti gaafatama fuudhuudhaaf, itti gaafatama baachuudhaaf, itti gaafatama san fiixaan ba'uu danda'u jechuudha. Duuka buutuun warra kaan duuka buutuu gochuu danda'a. Haboo fudhanne kanaan itti gaafatama warra kaanitti dabarsuu qabna. Warra kaanitti itti gaafatama dabarsuu danda'utu nurra jira. Akkas jedha Ximootiyoos lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1-2 ati immoo ilma koo ayyaana isa Kiristoos Yesuus nuuf kennametti jabaadhu. Dhugat buutoota baay'ee duratti waan anarraa dhageesse namoota amanamoo warra kaan barsiisuuf ta'anitti adaraa kenni. Namoota amanamoo warra kaan barsiisuu danda'anitti immoo ergaa kana adaraa kenni. Duuka buutuu ta'uun, duuka buutuu gochuun maal jechuudha? Adaraa fuudhuu danda'u, galfata fuudhuu danda'u, namoota biraatti namoota ergama kana dabarsan horachuu danda'udha. Hojii nuyi jalqabne kun akka inni itti fufuuf namoota qabaachuu qabna. Horachuu qabna. Bakka buufachuu qabna. Hojii nuyi hojjechaa jirru kun amma nuuf kenname hojjenna. Bara nuuf kenname hojjenna. Dhaloota nu boodeedhaan dhufan kaafachaa adeemuutu nurra jira. Horachaa adeemuutu nurra jira. Bakka buutota qabaachaa adeemuutu nurra jira. Ergama kana kan itti ilaallu, hojii kana kan itti ilaallu, tajaajila kana kan itti ilaallu, lafa nuyi booyin hin jirre itti fufanii kan hojjetan qabaachuu qabna. Qabnaa amma irra namoota nurkaa fuudhanii ergama kana galmaan ga'an. Hojii kana kan hojjetan nama tokkollee qabna. Qabnaa kayaan. Kanaanan xumura. Namootaaf dhugaa ba'uun namoonni akka amananiif. Namootaaf dhugaa ba'uun namoonni akka amananiif. Hojiin duuka buutummaa gochuu galmisaa garuu hojiin duuka buutummaa gochuu galmisaa garuu Iyesuus Kiristoosiin hojiin Iyesuus Kiristoos akka itti fufu gochuudha. Galanni isaaf haa ta'u. Hojiin duuka buutummaa gochuun hojiin Iyesuus akka itti fufu bara koo keessa, bara keessan keessa, bara keenya keessa hojiin Waaqayyoo hin dhaabatin. Ameen. Namoota itti fufanii hojjetan, namoota itti fufanii galmaan ga'an, namoota nu caala tajaajilan, namoota nu caala lallaban, namoota nu caala wangeela mootummaa Kiristoos kana babal'isan Waaqayyoo nuuf haa kaasu. Ameen. Waaqayyoo nuuf haa kaasu. Kanaaf namoota nu booddeedhaan dhufan yommuu isaan nu caala dubbatan iyyuu, yommuu isaan nu caala tajaajilan iyyuu, yommuu isaan nu caala fudhatama argachaa dhufan gammaduu qabna. Dhugaan. Keenya waan tateef, dadhabbii keenya waan tateef, dhama'iinsa keenya waan tateef. Ijoollee kootti kanan dadhabuuf akka isheen na caaltuuf. Akka isheen akka kotaatu miti. Na caaluu qabdi. Kanaaf ijoolleen hafuuraan keenyas namoonni nu boodaan dhufanis namoota nu caalan yommuu ta'anii barsiisaan haa ta'u, lallabaan haa ta'u, mul'ataan haa ta'u, ergaan haa ta'u, karaa kamiin iyyuu haa ta'u, yommuu isaan hojii Waaqayyoo kana nu caalchisanii hojjechuu jalqaban gammaduu qabna. Duuka buutota horachaa jirra waan ta'eef.
ergaan waldaa kiristiyaanaa hojiin gargar hin baane lama qabdila. Gargar hin baane hojiin kun ergaa waldaa kiristiyaanaa tokkoffaa wangeela lallabuu, wangeela babal'isuu, lammaffaa duuka buutuu gochuu. Kun gargar hin baane. የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ነው። ወንጌል ለለቡ ዱከ ቡቱ ጎቹ የማይለያ የማይነጣጠል ወንጌል ለለቡ ዱከ ቡቱ ጎቹን ዱከ ቡቱ የሙገኑ ገልሚ ኬኛ ኤርጋን ኬኛ በከ ጌራ ጀቹና ኦጂ ዶጀት ገልማ ሀገው ኦጂ ዶጀት በከ ሀገው ኦጂ ዶጀት ፊጣን ሲፋበው namoonni amanan ituu isaan gooftaaf fakkaatanii ituu isaan gooftaaf jiraatanii ituu isaan gooftaaf of kennanii ituu isaan gooftaaf abboomamanii iji kee bara kana keessa haa argu. Ameen. Kabuutuun godhiin garuu ergamni keenya galma ga'eera jechuun dandeenyu. Tiyaadaa ituu duuka buutuun godhiin garuu ituu bartuu dhugaan godhiin garuu ergamni keenya galma ga'eera jechuun dandeenyu. Atiyada anam baay'ee laphee koot garaa koot keessa koot ulfaataa jira. Keessumaa geggeessitoon hojjetoonni waaqayyoo bara kana keessa taayitilii garaagaraa kan qabnu itti yaada. Hojiin keenya galma ga'eera kan hin jennu namoonni yommuu amanan miti. Namoonni yommuu isaan duuka buutuu ta'uu danda'anidha. Kanaaf waldaan kiristiyaanaa kanarratti baay'ee hojjechuu qabdi. Baay'ee dammaquu qabdi, baay'ee dhama'uu qabdi. Waldaan kiristiyaanaa kanarratti baay'ee hojjechuu dammaquu kan isheen qabduuf maalinni isa jedhu torbeettan dhufa. Ergaan har'a isiniif qabadhee dhufee isa kana. Hojii wangeelaa bakka ga'eera, galma ga'eera kan nuun jennu namoonni yommuu isaan amanan qofa miti. Randa deebi'a kana yommuu isaan duuka buutuu ta'anidha. Ofii duuka buutuu ta'u namoonni akka isaan duuka buutuu ta'aniif gargaarudha. Duuka buutuu gochuu jechuun maal jechuudha? Haboo fudhachuu, hubachuu, shaakaloo haboo waaqummaa. Duuka buutuu gochuuf gargaaruu jechuun maal jechuudha? Jireenya waaqayyoof kenname akka isaan qabaataniif gargaaruu. Duuka buutuu jechuun abboomamuu, barsiisuu. Duuka buutuu jechuun itti gaafatama akka isaan fudhataniif itti gaafatamummaadhaan ga'uu jechuudha. Wanti gargar hin baane hojii waldaa kiristiyaanaa wangeela lallabuu duuka buutuu gochuu. Hojii kanarratti baay'inaan hojjechuu maaliif bara kana keessa nu barbaachise? Gooftaan yoo jedhe torbee walii wajjin barannaa hojiin waldaa kiristiyaanaa ergamni keenya galma ga'eera kan nuun jennu yommuu namoonni duuka buutuu Yesuus Kiristoos isa dhugaa ta'anidha. Waaqayyoo sagalee dhageenya nuuf haa eebbisu. Warra sagalee dhaga'an kanaaf abboomamanii namoota duuka buutuu godhan akka dandeenyuuf ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Waaqayyoo isin haa eebbisu. Isinittan deebisaa nu kadhadhaa. Maqaa waaqayyoo kan eebbifamu ta'u lubaa waaqayyo waaqarraa eebbasaa isa dhuma hin qabneen dachaa isin haa eebbisu. Waaqayyoon isin gargaaree waaqayyoon afaan godhatee isiniin dubbatee bara keessan hundumaa dhimma isinitti haa ba'u. Dibanni kun ayyaanni kun immoo dabalaa habu. Dabalaa guddachaa habulu andara lafaa haa qabatu. Dhala keessanii hidda dhaloota keessanii haa qabatu. Utubee isin haa dhaabu. Ayyaanni waaqayyoo dachaa isin irratti haa ta'u. Waaqayyo bara keessan hundumaa haa eebbisu. Eebbifamaa isin haa eebbisu. Afaan tokko kadhanna gaa. Yaa waaqayyo abbaa keenyaa galanni ulfinni hooqubaan saganni ililleensiif haa ta'u. Waldaan yaa waaqayyo itti gaafatamummaa isheen qabdu. Dubbiin kee darbee dhaloota akka qabatuuf, dubbiin kee darbee hojiisaa akka hojjetamuuf, duuka buutuu akka godhamu, dubbiin kee akka ta'utti akka labsamu, duuka buutonni kee si fakkaatanii yaa gooftaa koo itti gaafatamummaa fudhatanii gooftaa koo abboomamuudhaan yaa gooftaa si fakkaachuudhaan dhaloota dhaaluu akka danda'aniif, dhaloota yaa gooftaa koo hoolota keetti dabaluu akka danda'aniif, duuka buutonni yaa gooftaa akka baay'ataniif, warri si fakkaatan akka baay'ataniif, warri hojii kee hojjetan, warri siif abboomaman, warri siif yaa gooftaa dhaga'an, dubbii kee duwwaa qabatanii dhugaa kee duwwaa warri labsan
handala lafaa akka qabataniif maqaa Yesuusiin waldoota akka gargaartu si kadhanna. Luboota akka gargaartu, abbaa wangeelota akka gargaartu si kadhanna. Nuunis akka nu gargaartu si kadhanna. Dubbii kee kan dhaabu hin jiru, hojii kee kan dhaabu kan daangessu hin jiru. Humni kee waaqarraa waldoota baay'atu nuuf baay'atu. Ayyaanni kee nuuf baay'atu. Warra hojii kee isa dhugaa si fakkaachuudhaan yaa Waaqayyo gooftaa dabarsuu danda'u. Yaa gooftaa ati nu godhadhu. Ayyaana kee hafuura kee waaqarraa waldaa kee ergi nuuf ergi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hojiin kee haa hojjetamu. Ulfinni kee andala lafaa qabatu. Mootummaan kee andala lafaa hadhaalu. Yaa gooftaa jaalalli kee inni waaqa irratti ta'e lafa irrattis haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanne. Hojii kana kan daangessu maqaa Yesuusiin ammayyuu hidhamee gara sii olitti kan darbatame haa ta'u. Maqaa Yesuusiin yaa gooftaa itti gaafatamummaa isaanii irraanfatanii karaan taanerra akka deeman yaadan taane keessa akka bu'an maqaa kee baatanii dubbii kee baatanii kan godhu hojiin abbaa ormaa maqaa Yesuusiin irraa kan waraanamee gara sii olitti kan darbatame haa ta'u. Maqaa Yesuusiin humna keetiin qabamee gara sii olitti kan gadi bu'e haa ta'u. Kaayyoo kee kana bakkaan ga'uu akka danda'aniif waldoota gargaari, luboota gargaari. Gooftaa kana hundumaa waan gootuuf galanni siif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanne. Ameen. Ameen. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Saba Waaqayyo sinaa eebbisuu dubbii kana dhageessaniittu dubbii dhageenye kana hojiirra warra oolchinu Waaqayyo nu haa godhu. Egaa sagantaa kana fakkaatu nama deebinee wal arginutti nagaa Waaqayyoon nuuf turaa. Dhiigni Kiristoos sinaa golbu'u. Abiddi Waaqayyoo sinaa marsu. Nagaadhaan nuuf turaa. Eebbifama. Faarfannaa kanaan nagaa isinitti dhaamna. Kan baaftee gatii koo galanni kennu manni koo kan himu si galateeffadha si galateeffadha si galateeffadha sif galanni koo danuu danuudha sif galanni koo danuu danuudha. Sinanoof kale dhiigaan seetu giddunaaf gale fayyiftee taafoniif lubbuu koo akkan banneef galgalli koo siif galata koo. Sinanoof kale dhiigaan seetu giddunaaf gale barartee taafoniif lubbuu koo akkan banneef galgalli koo hin kusaduu.